Ishi sigaleera miti ati ililli sigaleera anaan hangalle miti waan hangalle sirraa barachuu fedheen jira amma akka tina barsiiftu barbaadaan jira kanaaf Yesuus uumadha kan jedhu injira raganaa kennis hin jedhe eeyyee uumaadha sadan tokkummaa keessa tureedhaan sitti maa jiraaman wangeela kamirratti Yesuus uumadhaani jedhee kaman dubbati lakkoofsa isaa boqonnaa safana naa kenni maal jechuudha Ela dhaggeeffadhu boqonnaa sadii dhaggeeffadhume wangeelaanis boqonnaa sadii lakkoofsa irratti maal beektaa Yesuus dhugumanis dhaggeeffadhu Yesuus dhugumanis nitti maa eenyullee olii dhalachuudha yoo baatu mootummaa waaqayyoo arguu iyyuu hin danda'u jedhee deebisee fi'eedha olii amma nalatti Yesuus hin arguu danda'amnisti maa jira olii nalanne kaatuma keessa jechi uumadha jira Waa'ee Yesuus si galuuf olii dhalachuun isa jalqabaati. Kanaaf iyyuu dura olii dhaladhu siin jechaara. Dhaladhu si gala. Ililli kiya. Yes. Amma gaaffii biraa si gaafadhu. Gaaffii biraa si gaafadhu. Qoy gaafatta. Maaliif ati naa deebisita? Qoy kaa kan kooyyunaan deebisne gaafattana dhaggeeffadhaan takkana caqasuuksuma. Maala si deebisa waa'ee Yesuus koo hafuura qulqulluu malee siin galu. Tarattaratii miti ka kitaaba sakaanii sana minuu. Wallahi hafuura qulqulluu waan jedhamu mitiiti jechuudha. Bishaanuma qulqulluu yoo dhuddaniin beektani si warri beentee kuni hafuura qulqulluu saayittan miti bishaanuma qulqulluu jechuudha. Dhugaa jedhama. Horiiruma yoo ittiin galtaniin beektan. Wallahi. Akkami maali? Galtaniin beektan. Dirqama akka Madiinaa dhufuu qaba bishaan qulqulluunis. Hafuura qulqulluu yaa Rabbi. Mee waa'ee Yesuus irraa nama Yesuus uumaa ta'uu fi uumama ta'uu isaa yoo addan baafanne ganaa hafuura qulqulluu malee siin galu jettaati. Ani ilma namaati jedhee inni dubbate sunaan waaqayyoo dhedhee dubbate eessa dhaqanni wangeela keessaa murtanii gattanii Yesuus gaafa ani ilma namaati jedhe san. Hin badeenni wangeela keessaa moo hin argine dubbisne takka. Iddoo tokko duwwaa dubbiste iddoo tokko duwwaa hiikuu dandeessu kitaaba keenya baay'isuu kan sii galuu qabu kontekstii waan jedhamutu jira kitaabota keessa. Sii galeera Yesuus eeyyee hafuura ture. Afurri dhufee nama keessa buufatee nama ta'ee nu dhalatee sababii nama ta'ee dhalachuu isaa biyya lafaa fayyisuuf cubbuu dhaloota baachuufidha. Sana booda immoo akka namaatti nama ta'ee jiraate yeroo nama ta'ee dhalateef nama ta'ee jiraate sana keessa inni hafuura waaqayyoodha si namas tureedha kitaabni inni waaqas ture namas ture. Isa kana immoo dhoksaa kana inni dhalataa waaqayyoon. Waaqayyo dinqii rabbiiti nama keessaan nu dhalate nuuf bakka isa turaaji nuti taanaan itti amanne nu waaqayyo mutu nama keessaan waaqa dhalatutti amantee jirtaa reeti. Isa cubbuu koo baachuuf gara biyya lafaa dhufeetti nama nu oon ta'e kun nama dhalate du'ee seenaan isaa achi nafeetti akkamitti nama nari'an inni kun du'a mo'atee ka'e du'a mo'ee ka'uu isaatti naman ture. Hin du'ee ture silaa. Waaqa qabachaa dhaggeeffataa jirtan si hawaansaa. Qaqqabachuuf maal akka ta'e yoo gaafii kun sitti ulfaate yookiin immoo deebiidhaa hin qabdu ta'e ani waa'een Yesuus caqasuu dandeessa teessee. Waa'ee Yesuus yoomiyyuu natti ulfaatu sitti maan jira inni kun immoo sammuu baname malee siin galu nama ta'edha waaqayyoo. Wallaahi sammuun koo banaadha. Kiristoos jalqaba hafuura tureen siin jechaa jira akka wangeelaa irraa jalqaba sagalee ture jedhu jalqaba sagalee tureen siin jedhu. Sagaleen kun immoo raajota baay'eedhaan akka inni dhufee dhalatu Museenis waa'ee isaa haasa'iran siin jedhu. Museen raajii akka obboloota keessaa. Habiibti qome sagaleen inni dhalataa sagaleen nama ta'ee dhalataa lama dhaggeeffadhu. Amma sagalee dhagaa argami. Sagaleen kun namatti jijjiiramee dhalachuu danda'a. Sagaleen kun sagalee satammaa rukutteetuun ta'e loogos isa jedhamudha. Qashtii loogos kan jedhamudha. Uumama jedhaare wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko natti dubbiste sun sagalee jedha. Sagalee kun sitti dubbachaa jiru kuni sagalee koo waan dhaga'aa jirtuuf natti dubbachaa jirta. Sagalee kee waan an dhaga'uuf sitti dubbachaa jira. Amma tizimi jettee taanaan eenyutti hin dubbadharee sagalee dhagaa waan hin jirre natti fakkaata waan ta'eef nan dhiisa. Jechi tokko. Sagaleen uumama ta'uu hin danda'u uumaallee ta'uu hin danda'u yaani uumaa ta'uu hin danda'u sagalichi. Nama ta'uu hin danda'u. Ta'uu hin danda'u. Waaqa bira ta'uu hin danda'u wanti jedhu hin jiru. Ta'uu hin danda'u wanti jedhu hin jiru. Leemi masalesh. Egzaabeer dinqii ነው. Dinqii waaqayyootiin biyya lafaa fayyisuu barbaadeedha waan ta'eef inni kun isa kana jechuu hin danda'u. Tokko da'uun tokko lafatti lama dhabini
tokko da'uun tokko waaqa biratti zeeroo ta'uu danda'a tokko ta'uu danda'a hojii waaqa keessa wanti si gashu hin jiru sagalee masanatu waaqa ta'e bakka sagalee masanatu foon uffate sakan ammoo kitaaba qulqulluu keessa doomee qaameeqaa dubbifachuu dandeessa eeyyee sagalee ture baraka kumuufaatti dhufe sagalee maariyaam dubartii qulqulluu dubartii dhiiran beenne keessa dinqii waaqayyootiin buufatee sana booda mucaatee dhalatee sana booda akkuma namaatti nyaatee dhugee sana booda hojii waaqayyoo itti isa erge hojii abbaan isaa biyya lafaatti isa erge ana malee gara gooftaa waaqayyoo dhaquu hin dandeessanii namni ana arge immoo abbaa arge jedhee waa'ee ofiisaa Yihuudootatti himaa ture namni anaan arge Qaal takka inni kun si'i miditiyyuu warruma paasteroota keessanii qeessota keessanitti gaafii ulfaataadha warra waan deebisuu hin dandeenyedha inni kun yeroo dheeraaf gaafachaa turre Yesuus uumaa ta'uu isaa namni guyyaa gaafa tokko iyyuu ragaa nuu fidee sirriidha jedhee deebii kana jala muree deebii gahaa nuu kenne hin jiru akkuma kee kan olii gadi borcan malee jechuudha warrumti qeesii keessaniyyuu caafamees hin jiru waan hin jirre immoo iddoo fidanii hin qaban Yesuus ani uumaadha jedhee yookiis immoo ani waaqayyoodha jedhee dubbatee hin beeku. Yesuus kan dubbate dubbii qajeelan dubbii sirrii ni dubbate namummaa isaa ergamummaa isaa barsiise isin immoo isarraa jallattanii ofii keessaniif Yesuus waaqa Yesuus uumaadha Yesuus akkasii jettanii isa kana immoo Yesuus dubbatee hin beeku hin jiru wangeelma keessan irrayyuu Yesuus ani uumaadha kan jedhu sun jechuudha. Ani gaafiin kiyyaa maaliif isa Yesuus dubbate sana dubbii qajeelaa Yesuus ani ilma namaati jedhee dubbate suni maaf isinitti hadhaawee dhugaa Yesuus dubbate sana maaf hin dubbattan isin isa Yesuus dubbate dhiistanii mormituu wangeela keessanii mormituu Yesuusin taatanii maaf argamtanidha gaafiin koo kun akkasitti ulfaataaru nan beeka maa dhokate isin jala Yesuus ani nama jedhe maaf nama jettaniin isin maa sodaattan nama sichaarraa amma koo jechuudhaan sitti maaniin jiraamu gaafa namummaa waaqayyummaa isa bira yoo kan nattu ta'e dhimma sadan tokkummaatti achi si deebisaa jechuudha. Inni kun immoo dhoksaan kun sii galuuf immoo dhoksaan dursee sii galuu qabutu jira. Tokko ida'uu dhoksaan tokko jira amantaa kana keessa qoyne sitti himati. Macaafa qulqulluu keessatti wanti dhofkamee caafame jira. Dhoksaan hin jiruudha macaafa keessan bara. Maaf na ficcisiistee naasoftu bareeddu itti deebitoo qaqqabdoo. Laa wal argaan jiru lafni yaanii fi ati jirru baay'ee walirraa fagoodha bar. Kanaas aartuu yaada dhuunfaa keessa wangeela irraa si gaafadhu miti. Nun baay'ee walirraa fagoo jirra nun Kiristoosii wajji walitti dabalamne mirga waaqayyo abbaa ilmummaa mucummaa argannee jirraati ganaa nama du'eetu dhufee baariin irraa bana jettee eegaa jirtaa waan lafaaf waaqa wal arguu hin danda'u. Aaree galeera amma abdiin keessan waan kun baay'ee saarsee galeera. Hundee guud wayyee. Nagaa waaqayyoo siifate waaqayyoo isa kan jiraata. Warra nagaa qabu nagaa jechuun Kiristoos jechuudha Kiristoosiin on barbaaddanii maal goota. Kiristoos immoo ani biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf waan dhufe se'in an billaa fiduudhaaf hin dhufe malee nagaa fiduudhaaf hin dhufne. Amaatii haadha warraa namichaa wajjin abbaa intalaa wajjin haadha intalaa wajjin walitti naquudhaaf wal ficcisiisuudhaaf wal gurraasisuudhaaf hin dhufe malee jedha Maatiyos boqonnaa 10 irratti. Ammee. Amma dhumaatti gadi baasii dubbise sammaa godhu. Akkoo Yesuus nagaadha jette inni garuu isa kan akkasiif ibsu. Fiduudhaaf isin dhufe sinitti hin fakkaatinii billaa fiduudhaaf hin dhufe. Sabboontu qabadhu baqa maayikii keetti qabiyyuu wajjin ni naasa'a. Ishi abdii kutaamma akkasitti taasisuu barbaadda? Yaa abaako sirriitti malee. Kutaamma akkasii duukaasuun barbaadda? Of course. Yeah, well and good. Thank you, brother. Okay. Ashis. Wangeelii anis keessatti waa inni ani biyya lafaatti goolii uumuuf hin dhufe jedhee dubbate sana akkamiin irratti haasofnu? Jedheera miti inni garuu nagaa fiduudhaaf waan dhufe zeenaa ani billaa fiduudhaaf hin dhufe jedheera miti. Okay. Maaliif jedhe jennee haasofnu? Kutaa sana irratti maaliif jedhee? Dura jechuu isaa walii gallee maaliif jedhee itti fufna ka jedheera miti. Okay, kitaabuma irraa dubbistee miti remoo dhaqee iddoo isaa baafadhu. Yoo beekte bakka isaa mee baafadhu yoo bakka isaa beekte. Geela Maariyoom Maatiyos keessa lanaan jettee hin miire. Maatiyos san keenya. Ani hin jenne jechaan jiru garuu kutaati jette irratti ibsa sii kennuun barbaadan jedhe malee. Okay, jedheera moo hin jenne inni dursaa Yesuus Kiristoos ani nagaa waan fiduudhaaf dhufe isinitti hin fakkaatin billaa fiduuf hin dhufe jedheera miti. Amma maaliif itti fufnee naasofnu ree? Jechuun dursa qoyka waan tokko barra amma fakkeenyaaf dursa waan takka irra walii galuu qabna. Jedheera moo hin jenne jedheera hin jenne kanarratti walii gallee maaliif jedhee maaliif hin akkamitti jedhanii waliin itti fufna.
jedheera waan inni jedheef immoo tufne dhaggeeffan. Jedheera galatoom Yesuus nagaa fiduudhaaf hin dhufne billaa fiduudhaaf hin dhufne. Ishi eessatti jedhamee bakka isaa dubbisteetta kana dura? Ani kitaaba mul'ata amma uumamaati jireenya koodha keessan gangaladha keessan jiraadhan jedhe amma ibsa bal'aatti agallu sadhiisati. Eeyyee keessa gangalatta yoo ta'e ishi mee boqonnaa meeqa irratti wangeela kam irratti jedhee boqonnaa meeqa irratti jedhame? Isi yeroo baay'ee maaliif gaaffiidhaan fidduu? Lakki gaaffii hin finne jechuun akka dhagnee dubbisnuuf mee maal keessatti wangeela kam keessatti jedhee boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqame? Jammaraan isaa kan isinitti himuuf miti kan nufi gooftummaa Yesuus Kiristoos yoo amantuu laata kan jedhuuf an nufi sida amma kan kana kaase rakkoon qabu. Iddoo isaas sumati machuu qaba. Okay, malee ati bakka isaan beektu kan? Kiristoosin beekuu nu gaadha amma waa'ee bakka isaa namni sadhiisisitu kaafate inni rakkoon qabu beekuu dhiisuu qoomni amma. Okay. Ish bani si hima bakka isaa wangeela biraa qabda? Anamma samiti misarratti haasofnuudha. Ismarratti haasofna Ayyee, ashi. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10:34 ban. Rakkoon qabu sabni baana dheensiraan silayyuuti haasofnus. Dubbisi ayya. Maaliif Yesuus akka jedhee namni? Dubbisiite jechuun wada explain godhu. Maafa yaadame maal jechuu akka barbaade akka haasofnuudha amma. Ani haa dubbisu ayya rakkoon qabu. Ani dubbisaa jechuun wada mootii hiiktaa ayyaati. Akkas jedha. Yesuus ammoo biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf waanan dhufe isinitti hin fakkaatin. Ani billaa fiduudhaafan dhufe malee nagaa fiduudhaaf hin dhufne. Ani nama tokko abbaa isaa wajjin intala haadha ishee wajjin haadha manaa ilma amaatii ishee wajjin walitti naquudhaaf dhufeera jedha. Yaa.